jirra bullee barii arguuf jirra yemmuu jennu maal yaada ture ni beektus jennee yaadannoo ijaa fi rooketii Oromoo kan ta'e Hacaaluu Ilma Hundeessaa sababeeffachuun Juun 29 amajjii 29 sa'aatii 9 irraa eegale King of Social Media hawaasni Oromoo dirree TikTok irratti yaadannoo gooticha qabsoo Oromoo fi riqicha tokkummaa kan ta'e Nikularii Oromoo fi sabaaf sablammoota artiist Hacaaluu Hundeessaa kan itti yaadannudha. Marriga durduubeewwan isaa seenaa durduubee isaa kallattiilee adda addaatiin bifa walaloon yaadaloon diraamaa fi gorsoota hayyoota keenyaatiin guyyaa Juun 29 haala addaatiin dirree TikTok irratti ni qopheeffama. Marriga hawaasni keenya kallattiilee adda addaatiin Juun 29 guyyaa seena qabeessa ilmaan Oromoo fi sabaaf sablammoota biyyattii Itoophiyaa hundumaaf yaadannoo artistii gameessa artiist Hacaaluu Hundeessaa wabeeffachuudhaan qophii addaa qopheessinee jirra. Marriga qophii kanarratti kallattiilee adda addaatiin namoonni walaloo fi ergaalee jajjaboo qabdan kanarratti dabarfatanidha. Juun 29 guyyaa seena qabeessaadha. Haaluma kanaan dirree qopheessitoota irratti kan qopheessan Ibsaa Abbaa Jaalala sooraan faayamte mi'a miidhagdee intala baadiyyaas dabalatee madda walaabuu miidiyaan qophii kana gulaalee hawaasa biraan ga'uudhaaf kaadhimamee jira. Marriga guyyaa seena qabeessa Juun 29 guyyaa jirraa fi jiraachuu